Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa keessanii hordoftoonni afarsaadha jirtanii. Fayyina egaa alhamdulillah rabbil alamin asin ga'e. Kanama fayyisu rabbuma ilma namaati miti. Ilmi namaa maallaqa malee kan namaa socho'u tokko illee hin jiru dhageesse. Kana hundarraa hoo wacummaani nan silaa gartee kimiyattiin geessaa jee'u narra dhaabbatte. Fitinaa akkanaat akkana garree. Amma yoon akkana joobeta na dhaaddatanii ani keessattuu waniin jechu jiru. Caalaa siifii yaadu jiraan. Si yaadutti hin jiru. Dhageesse wanni gartee narraa gammadduuf wanni gartee ani akkas ta'uudha acha gammaddu. Yetiin si fayyisee akka gartee isin si jala deebtu godhu deemu. Dandeettee si taatee gartee jaartii lama wajjin bulta. San fadhakeeti. Garuu xiqqishollee qaanfadhu miidiyaa irratti ol baatee gartee miti gammaduu kanaaf xiqqishollee taatu xiqqishoo if duba gaddeebi. Ani siidhaan waan kanarraa dhaabbadhu hammeenya dila kana hin dalagini jee waa hundaa'u gartee hojjechuu jira. Afarsaan hamtuu hojjechaa jiraa si fakkaatte dhageeffadhu. Ana hamtuu takkataniin hojjechaa jiru hin qabu. Silaa Oromoon teenya gizee gamanaan itti himte gamanaa yaaddii beektaa? Akkasitti yaadin dhageesse ansii fi laffa'u jira. Yeroo takkarra lama taatee isin obboleetiiti jallee taatu garummoo haadha ilmaan keetiiti waan sii galuu qabu dhageesse gurra qalbii qaawun na dhageeffadhu naa sorda fi dura akkasii dhageesse kanaafuu osoo gartee akka ijoolleettiin taphadhettee gartee olii gad dhalaa namaa qabdee jajeetuu gartee dubbii harkaa walitti hin laagini. Awwan takko inni irraa irra ta'an jirtu waan sii galuu qabu dhageesse fahami an fayyaa dhabuus fayyuus takka waan sii godhullee hin qabu tanii sii godhuus hin qabu dhageesse duraanuu wal taatanii wal fuutan wal taatanii walii galtan kanaaf jaarsa tokkuma jala taa'ee jeetiin sii gorsi jiraati wanni maanni komiina irra dhiyeeffattu maaltu maa jiraawu kabajaa barbaachisaa walitti gartee akka amma duraatti waliin nu deebisuudhaaf yaadini. Ansi wali bu'uun barbaadu dhalaa jee taama duraatu khata dhageeffadhu khataadha. Ammoo gaafan siin tuqanaan jette an tuqaa jasdeeffannaan tasi jala jirtu sanuu niin baasa dhageeffadhu. Ta gartee ati gartee raarakkattu san ta'u jirtu sanuu si jala hin baasa. Kanaaf itti rafi ilaali afarsa iddoo keessa gaddeemi dhageeffadhu. Saayibo an qaamaanis si bira dhufee intalallee jaa dhalaa ati deddeemtuu sanillee maartii sanillee ari'ee gurra qabee mana si deebisuus hin dadhabne garummoo taamma duraatu toobachaatiin jiran tanii isin jidduu olii gad deddeemee toobachaatiin jira akkaan daranuu hamtuu yaatu nan godhin dhageesse saayibo anaa miti namni itti gammadannee hafe malee ana nama gartee tola siif yaadu jiru kanaa miti dhageesse. Kanaafuu if duba deebiitii dhalaa deddeemtuunis dhiisi karaa haadha ilmaan keetii karaa kee kiyyaa keetii deem. Nam tokko illee ka gartee si cinaa dhaabbatee yoo asii gurra tokko hin jiru anaanarraas barus maaniin jaa dhageesse waan feetee isaa taatu olis taa'ee gatiis itti yaadii waan akkanaa. Takkanaatiin siin jaa hordoftoota kiyya yoo sirriin jirtu jettanis asumaan na bira nagallaa laalaal waan nan jiru qalbitti dhageeffadha. Akkasuma wajjinuu malleen caalaan jaartiiti naa fayyisi jee maallaqa nakkanneetii miti. Kimiyaan na fayyisi ishee kana fideettee maallaqa nakkanniteetii miti. Gartee wannummaan nuun silaa garteeniif isidhaan wallaana jee deemuun shayiniin irra fixate kunoo. Anuu sababaan gartee maallaqa guutuun kan inni fecha dawaa addaan kukkutee na godhee kimbil na godhuu kee jechuudha. Rabbi na baase akkasitti ijoollee mucaa obboleessa kiyyaatti rabbi na dhaqqabe. Alhamdulillahi galanni kasaati fayyee garuu itti kurfaayetiin gartee maallaqa barbaaddadhee itti deebi'a isiidhaas karaan jiraaf
yoo dhugumatti akkuma kiyya kanatti gartee sahee hoggadu taate bismillaahi ta'ala laallee isaas dawaan isaa dalee deebiita itti deebina. Kanumaanu irra caalaan beekadhu quraana isin daruuri akkana ol qabatee quraana isin agarsiisuudha. Namni quraanni isheenii quraana qomaa qaba. Kitaaba harkaan qabu warri kaayattan taatanis dhageessaa. Kitaaba namni qara'ee hebzii qomaa qaba. Akka keessanii miti keessatti yaadina. Kitaaba kaniif inni qabu kitaaba dawaati. Dawaa immoo na duraas qabeet isinuu harkitan huno kaameraan ni jira. Achirraa dawaa na godhe kitaaba laalaan na godhe dhageessaa. Kanarraa isheenii keenii qoflaa warri jettan. Haa qoflu akka fadhatte keen fadhatte haa qoflu maal isheenii ni gaddaa. Isheenii akka gaddu feetanis isheenii ni gaddaa akka dhageessanitti isin. La tarii wanti isa qofalchiisuu danda'e yeroo san keessa waan hin haasa'uu fi waan hin hojjedhu ta'uu malaa beekta. Kanaafuu maa qofla quraana harkatti hin qabatu minaamination jettanii gartee warri na jalatti komantii barreessitanis ifitti deebi'aati if gaafadhaa sana naami ka gaafattanii dhageessanii nuti dantaan keenya mataa keenya irraa malee isiniif miti. Isinillee ilmi Oromoo tokko miidhame jechuun yookaan akka malee ta'e jechuun Oromoo takka hir'isa. Yoo nama akkasii yaatu kan isin taatan taate akkasitti hubadhaa dhageesse. Ani umriin jiru tana keessatti alhamdulillah rabbil aalamiin if duuba deebi'ee karaa rabbii deebi'ee nama gartee karaa siirii hojjetus if duuba akka siiriin hojjenne godhuun kiyyaas ittiin gammachuu qaba. Ammoo isin irra guddaan keessan hordoftoonni namni isin haalaan jaalattan namni isin haalaan hordoftan nama kijiba nama bultii namaa diiguu fi nama namarra fuudhu jaartii takka irratti 5-6 fuudhu garte kijibaan deemee ganda walitti lallaaku sanfa feetan namni isin jala fayyadam baalli baaftanii nama akkasii faadha. La awwaan akkasiin hojjedhu abadan taniin hojjedheefu toobachaatiin jira rabbi naaf araaramu dhageesse. Takkittiin natti hafte dura nama gartee mana fi tolfateetu mana namaatis tolchuu danda'a. Eegaan gartee obboleettii fayyisee bas karaa khayritti si deebisee boodaan waan hin fadhallee mataa ol qabadhee hojjechuun danda'a, dalaguun danda'a, dubbachuun danda'a. Amma immoo osoo isin akkas jirtu namallee qeequun danda'u, namaas tuquun danda'u. Gartee yaada tokkollee kan jechuun danda'u jechuudha hangaan isiin fayyifne takkatti. Hangaan isii ganda siirii irraa qabee isii fayyisee akka isin teessee ilmaan sii keessa nagaan dalagattu godhuu takkatti mataa ol qabadhee dubbachuu hin danda'u. Maaliif namni fiifu mana keessaa namni irra fayyaa hin qabne namni irratti bakka hamtuu deddeemu yeroo namarraa dubbatuuf namarraa haasoo hin qabu. Kunis caalaanis gurbaan baati. Tafayyaa qabdu tasaati tanuma akka amma gartee harka qabee deemu tanaa tasaati gaafa isin miidhamtee ichi mana irratti hafte anumaa boliitii jedhama malee inni dhala alaa qabaa jechuudha. Ilmaanis nima guddatan isitti asii dhaba kanaafiin jala kufee jala ka'ee jaartii isaati ati maaltu si dakalee keettan ammoo akka malee faamtan anumaa miidhama anumaa boliitii jedhama. Kanaafuu waan hin taanes nan hojjechiiftan waan hin taane irratti nan kakaaftan ammoo namni dantaa walitti qabnuun caalaadha kan hin dubbachaa jiruun. Lakkisii sirraahii maawirtii biraa dhiisii kimiyaa bira deebiin jechuun jiran caalaadhaan. Nama biraa dantaa keessanii dhimma walirraa hin qabnu dhageessanii. Kanaafuu akka kiyyaas ana afarsaallee qeequllee hin dandeessan. Fageenya irraa jirtan afarsaa qeequudhaaf laal meetira meeqa addaan jirra dhageessanii. Walaa komantiidhaanis na qeequu hin dandeessan, bilbilaan na jeequu hin dandeessan. Anna maqaalii namaati, guutuu namaati dhageessanii. Kanaaf ani mallee jawaatee faas hin tuyne, furmaatee faadhaas hin tuyne dhageessanii. Waan keenya bichaan dirqama obbaleeyyanii waa'ee obbolummaadha akka feenetti hojjenna. Soddaa kiyya caalaanis akka feene dirqii osoo hin taane tolaanis jechuudha.
imma walirraa qabna gurbaa soddaati. Nu iddoo seenuu hin dandeessan ammallee har'aas boruus. Feetan jaaladhaa feetan jibba naafi caalaa iddoo seenuu hin dandeessan. Naafi kimiyaa iddoo seenuu hin dandeessan. Akka feenee wal araarfannaa akka feenee wal arrabsinaas. Komantiidhaan mataa nu noogusinaa dhageessanii. Wanni isin ga'u ni beektanii wanni isin godhuu qabdan. Ilma Oromooti jettanii du'aayii nu godhuu bicha. Du'aayii teessanis yoo feetanii nu goone feetan dhiifadha. Arraba tokko as jalatti hin barbaadu. Nama tokko nama na arrabsu as jalatti hin barbaadu. Nama baleettitti arrabsus as jalatti hin barbaadu. Tokkoon tokkoo keessan biloogiin isin godhaan dhageessanii. Arraan booda kunaan komantii arrabaa takka as jala naaf haya. Biloogii malee isin hin laaluun. Isin kabajan kan maduraa waan feetanaan jettaniimi. Khalaas ganaa bilooka bas bilook. Telefoona isin harkaa qabdan sanuu akka isin ittiin fayyadamne isin godha dhageessanii. Warreen waan hamtuu as jala teessanii namatti dubbataa jirtan if eeggannoo hedduu ta'u godha. Telefoona harkaa qabdan san gartee isin harka dhaamsuu hin danda'an beekaan isin dhiisu jira malee. Kanaafuu miira keessan hin galchina nagaa naa jiraadha.